Turtii yeroo dheeraa booda bifa bareedaa ta'een deebi'een jira. Maaliif gaaffii keessanii gaaffii namoota baay'ee irratti hundaa'uudhaan yeroo koo qaalirraa kutuudhaan viidiyoowwan riisarchii adda addaa walitti qabee akkasumas illee barnoota ofii kooti qabu hubannoo ofii kooti qabu irraa muuxannoo xinnoo isiniif qooduu dhufeera. Soo kanaaf fuul koorsii waa'ee diijitaal maarkeetingii gabaabumatti diijitaal maarkeetingii wal isin barsiisuudhaa fi fuul koorsii tokko isiniif qabadeen dhufe jechuudha. Soo kanaafiyyuu namooti diijitaal maarkeetingiidha dhaabbata akka isiniif hojjechiifachuu barbaadda akkasumas illee ittiin hojjettanii of jijjiiruu barbaaddanii viidiyoo kana amma dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Hubachiisa kanarratti garuu waa'ee diijitaal maarkeetingii maal akka ta'ee fi gosoota isaa qofan isinitti hime malee gadi fageenyaan waa'ee isaa tokko tokkoon viidiyoo kan biraatiin isiniif qabadeen dhufe jechuudha. Soo kanaaf immoo viidiyoon gara duraatti isiniif qabadee dhufu osoo hin ilaalin dura viidiyoo kana ilaaluun dirqama keessanidha jechuudha. Maaliif hubannaa diijitaal maarkeetingii qabaachuudhaa fi dirqama viidiyoowwan kana hordofuun hanga xumuraatti ilaaluun isin barbaachisa jechuudha. Soo kanaaf mata dureewwan as keessa jalatti kennee gosoota diijitaal maarkeetingii 7 ta'anii isiniif himeen jira. Soo kanaaf immoo torbee tokkoon isaatii fi viidiyoo dheeraa viidiyoo daqiiqaa 20 fi isaa waliin isiniif qabadee dhufaara waan ta'eef viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwadhaan isiniin jedha. Namoota chaanalii kanaaf argataa ta'anii namoota barnoota diijitaal iskilii wal qabatan barachuu barbaadan kamiyyuu chaanalii kana subscribe gochuudhaan hanga xumuraatti na hordofaan isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Laayikiin waan tokko wanta isin godhuun qabu waan isin miidhuun qabu yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Diijitaal maarkeetingii jechuun maal jechuudha? Diijitaal maarkeetingii jechuun teekinooloojii diijitaalaa jechuun intarneetii ta'uu danda'a, bilbila ta'uu danda'a, kompiitara ta'uu danda'a. Warreen kana fayyadamuudhaan oomisha tajaajila akkasumas immoo yaada yookaan maqaa fi biraandii beeksifachuu fi gurguruudha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaa fi teekinooloojiiwwan intarneetii kana fayyadamnee jechuudha. Sooshaal miidiyaa ta'uu danda'a, bilbila keenyaa fi intarneetii fayyadamnee jechuudha. Oomisha oomishnu tokko akkasumas immoo tajaajila kenninu tokko. Fakkeenyaa fi mana uffataa qabna yoo ta'e mana uffataa sanaa intarneetii fayyadamuudhaan inni nuti beeksifnu akkasumas immoo yaada keenya yookaan biraandii jechuudha. Fakkeenyaa fi koontentii ta'uu danda'a kuni. Beeksisuu fi gurguruun maal jedhama? Inni kuni maal jedhama? Diijitaal maarkeetingii jedhama jechuudha. Gosoonni diijitaal maarkeetingii jechuudha. Walirraa adda ta'us wal deeggaruudhaan hojjetu. Fakkeenyaaf koontentii maarkeetingii yoo hin jiru ta'e sooshaal miidiyaa maarkeetingii hin jiru jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf koontentii tokko osoo hin jiraatin sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo tokko maxxansuu hin dandeenyu, barreeffama tokko maxxansuu hin dandeenyu. Maaliif barreeffamni suni kontentiidha jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoon suni kontentiidha jechuudha. Akkasumas immoo wantoota baay'ee jira kontentiin. Warri kun maalidha? Kontentiidha jechuudha. Soo kana jechuun maal jechuudha? Kontentii maarkeetingii fi sooshaal miidiyaa maarkeetingiin walitti dhufuudhaan hojjetanii jechuudha. Akkasuma on yoo hin jirre kontentiin hin argamu jechuudha. Soo kanaaf daldalli tokko gosa hedduu walitti qabuu qabaa jechuudha. Diijitaal maarkeetingii kun kaayyoo mataa isaa danda'e ni qaba. Kaayyoon isaa maali jennee tokko yoo ilaalle tokko beekamtii yookaan awareness uuma. Kana jechuun fakkeenyaaf miidiyaa irratti piroomooshinii yookaan immoo gaafa diijitaal maarkeetingii hojjennu jechuudha. Namni hundi nu baruu danda'a. Maaliif onlaayinii intarneetiidhaan wal qabata waan ta'eef namni hundumtuu namni afaan ittiin kontentii tokko hojjennu yookaan immoo maarkeetingii tokko hojjennu afaanicha namni dhagee akkasumas illee namoonni afaanicha hin dhageenye illee beekuu danda'u jechuudha. Soo kanaaf beekamtii uumuu danda'a. Inni kan biraan fedhii intarestii horachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan gurgurtaa akkasumas immoo konserveeshinii raawwachuuf. Fakkeenyaaf kuni bakka tokko teenyee bakka biraatti namaaf erguu jechuudha yookaan dhagituu jechuudha. Soo kanaaf gurgurtaa raawwachuu ni dandeenya. Hariiroo maamila waliin ijaaru. Fakkeenyaaf namni tokko naqamtee irra taa'ee tajaajila isaa kana gurgura yoo jenne hariiroo isaa namoota afaan Oromoo dubbatan akkasumas illee namoota afaan Oromoo dubbatan kamii waliin iyyuu hariiroo ijaaruu ni danda'a jechuudha. Faayidaan isaa qarshii xiqqoodhaan namoota baay'ee bira ga'a. Fakkeenyaaf namni tokko onlaayinii seenee yoo tiktaakii fayyadame yookaan yuutuubii fayyadame dhamaatii tokko malee piroomooshinii tokko malee haala salphaa ta'een bira ga'a jechuudha. Inni kan biraan bu'aa isaa sirriitti safaruun ni danda'ama. Akkas jechuun bu'aa diijitaal maarkeetingii irraa argannu tokko safaruun isaa baay'ee nun qoru jechuudha. Inni kan biraan daldala onlaayinii fi ooflaayinii hundaaf hojjeta. Kana jechuun ooflaayinii yoo fayyadamnes hundaaf hojjechuu ni danda'a jechuudha. Diijitaal maarkeetingiin egaa gosoota baay'ee qaba. Gosoota diijitaal maarkeetingii kana tokko ni ilaalla jechuudha. Gosoonni diijitaal maarkeetingii kun hedduudha. Gosoonni kunneen immoo tokkoon of danda'anii hojjetu osoo hin taane
akkuma duraan isinii kaase wal deeggaruudhaan bu'aa argamsiisuu jechuudha. Sooshaal miidiyaa maarketingiin sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf feesbuukii ta'uu danda'a, instaagiraamii ta'uu danda'a, tiiktaakii ta'uu danda'a, yuutuubii ta'uu danda'a, akkasumas illee teelegiraamii ta'uu danda'a, liinkidinis ta'uu danda'a. Warreettan kana fayyadamuudhaan biraandii akkasumas oomisha yookaan tajaajila keenya beeksifachuu jechuudha. Sooshaal miidiyaa yeroo jedhu fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa tokko fayyadamnee mana uffataa qabna yoo ta'e mana uffataa keenya inni nuti beeksifannu sun maal jedhama? Sooshaal miidiyaa maarketingii jedhama jechuudha. Konteentii jechuun viidiyoo ta'uu danda'a, suuraa ta'uu danda'a, barreeffama ta'uu danda'a. Warreettan kana maxxansuudhaan namoota waliin wal quunnamtii akkasumas koomentii ta'uu danda'a, sheerii ta'uu danda'a, aarsii fayyadamuudhaan biraan ga'uu dabalata. Yeroo jennu fakkeenyaaf konteentii tokko gaafa gallakkisnu konteentii oomisha keenya ibsu viidiyoodhaan ta'uu danda'a, suuraan qopheessuu dandeenya, akkasumas illee barreeffamaan qopheessuu dandeenya jechuudha. Maxxansa kanaa warreettan kana fayyadamuudhaan maxxansuu akkasumas immoo namoota waliin wal quunnamtii, koomentii, sheerii yeroo jennu fakkeenyaaf namni tokko tajaajila keenya irratti yaada akka nuuf kennu akkasumas illee namoota fedha akkasii qabaniif akka inni sheer nu godhuu fi akka beeksisa fayyadamuudhaan biraan ga'u ni dabalata jechuudha. Okay, faayidaan isaa namoota baay'ee bira ga'a. Yeroo kana jennu fakkeenyaaf namni kamiyyuu sooshaal miidiyaa ni fayyadama jechuudha. Amma sadarkaa kanatti namooti gosa kamiyyuu namooti biyya kamiyyuu jiranii sooshaal miidiyaa ni fayyadamuudha jechuudha. Soo kanaaf immoo tajaajila keenya namooti barbaadanii argachuunsaa baay'ee salphaadhas nama hundaa bira ga'uu ni danda'a jechuudha. Okay, inni kan biraan qarshii xiqqaadhaan jalqabuu ni danda'ama. Kana yeroo jennu fakkeenyaaf namni oomisha muraasa tokko qabu sooshaal miidiyaa qabaatee akkasumas intarneetii qabaatee bilbila qabaatee gennaanii qarshii xiqqaadhaan jalqabee hojjechuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas immoo kan isaa qofa osoo hin taane illee kan dhaabbata biraa tokko gurguruudhaan irraa qarshii argachuu ni danda'a jechuudha. Soo kanaaf faayidaan isaa qarshii xiqqaadhaan jalqabuu ni danda'ama. Inni kan biraan hariiroo toora tooraan ijaara. Kan yeroo jennu fakkeenyaaf gaafa sooshaal miidiyaa irratti konteentii keenya sanaa gadi lakkisnu namooti nu baraa deemu wal dubbisaa deemna meesenjerii haa ta'u karoota adda addaa nu barreessu tajaajila keenya fudhatu waan ta'eef hariiroo ijaara jechuudha. Inni kun faayidaa isaa keessaa isa tokkodha. Garuu haa ta'uyyuu malee hanqina qaba. Hanqinni isaa immoo algoritmiin ni jijjiirama jechuudha. Akkasumas illee itti fufiinsa barbaada. Maaliif hojii tokko gaafa hojjechaa turre gaafa keessaa baanu wanti nuti gallakkisne suni turee nama bukkee qabuu danda'a. Namooti sun immoo nu arguuf yaaluu danda'u jechuudha. Erga nuti dhiifnee booda. Soo kanaaf walitti fufiinsaanii hojjechuu nu barbaachisaa jechuudha. Okay, content marketing. Content marketing jechuun qabiyyee faayidaa qabu fakkeenyaaf viidiyoo ta'uu danda'a, viloogii ta'uu danda'a, podkaastii ta'uu danda'a, akkasuma illee warreettan biraa ta'uu danda'a. Kana uumuudhaan namoota barsiisuu fi amansiisuu. Maalidha inni kun content marketingidha jechuudha. Inni kun immoo tarastii ijaaruu, biraandii awutoriitii uumuu, gurgurtaa yeroo dheeraa fi jechuudha. Kontentiin gosoota adda addaa jira. Innis educational yookaan barnoota ta'uu danda'a, entertainingii yookaan bashannana ta'uu danda'a, inspirational ta'uu danda'a, fakkeenyaaf kaka'umsa jechuudha. Promotional yookaan beeksisa ta'uu danda'a jechuudha. Warreettan kun gosoota kontentiidha. Hubachiisa. Content marketingiin bu'uura digital marketingii hundaati. So yeroo kana jennu promotionii tokko hojjechuudhaaf akkasumas illee content marketingiidhaaf wantoota kamiifiyyuu dirqama content marketingiin jiraachuu qaba jechuudha. Akkuma dura kaafne turre digital marketingiin qofaa isaa hojjeta osoo hin taane wal deeggaree hojjeta akka jenne so bu'uura hundumaaf kan ta'e maalidha? Content marketingiidha jechuudha. Okay, inni kan biraanii search engine optimization. Yeroo kana jennu baay'een keessanii beektudha yaada CEO. So kana jechuun kontentii akka Google, YouTube irratti salphaatti argamuuf sirreessu. Fakkeenyaaf kan yeroo jennu namni yoo maal jedhee oomisha tokko barbaade argata. Fakkeenyaaf ani mana uffataa tokko qabu yoo ta'e manni uffataa koo biraandii isaa Nike'dha yoo jenne fakkeenyaaf namooti tajaajila sana barbaadanii yoo maal jedhanii barbaadan argatu kan jedhu qofaatti maali inni kun search engine optimization jedhama jechuudha. SEO'n gosoota baay'eetu jira. Innis on page SEO kan jennu yookaan taayitilii ni barbaachisa, description yookaan ibsa bal'aa waa'ee tajaajila keenya yookiin waa'ee oomisha keenya ni barbaachisa, akkasumas illee keywordii ni barbaachisa jechuudha. Inni kan biraan off page SEO kan jennu liinkii akkasumas illee sheerii jechuudha. Inni kan biraan technical SEO. Technical SEO kan jennu weebsaayitii speed jechuudha. Ta'uu danda'a, mobile friendly ta'uu danda'a jechuudha. Okay, inni kun immoo faayidaa mataa isaanii qaba.
faayidaan isaa inni jalqabaan kaffaltii hin barbaadu. Waa yeroo dheeraati. Garuu immoo akkasuma hanqina ni qaba jechuudha. Hanqinni isaa maalidhaa? Yeroo fudhachuu danda'a. Maaliif yeroo kana biildi goonu yeroo nu barbaachisa jechuudha. Riiserchii nu barbaachisa. Maaliif taayitilii barbaachisaa ta'e, kiiboordii barbaachisaa ta'e, akkasumas illee diskiripshinii barbaachisaa ta'e, riiserchii mataa isaa dandeenyu barbaachisaa jechuudha. Soo kanaaf hanqinni isaa yeroo fudhachuu isaati. Inni kan biraan search engine marketingii. Search engine marketingii jechuun googilii akkasumas ads fayyadamuudhaan beeksisa kaffaltii irratti hundaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo jedhu googilii ads kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf gaafa yuutuubii irraa fayyadamnu akkasumas illee weebsaayitii adda addaa gaafa fayyadamnu beeksisoonni adda addaan irra ni gaggalu jechuudha. Beeksisoonni sun maalidhaa? Search engine marketingii yookaan SEM kan jedhamudha jechuudha. Inni kun immoo akkamitti hojjeta? Kiiboordii filachuun beeksisa barreessuu qarshii kaa'uudhaanii jechuudha. Faayidaa mataa isaa danda'e ni qaba jechuudha. Faayidaan isaa inni jalqabaan saffisaan bu'aa kenna jechuudha. Inni lammaffaan immoo namoota fedhii qaban bira ga'a. Kana yeroo jennu namoota baay'een keessan yuutuubii ni fayyadamtu jedhee yaada. Yuutuubii yeroo fayyadamtanii beeksisii viidiyoo isin ilaaltan irratti hundaa'e isinii dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf isin waa'ee barnoota, waa'ee amantii ilaaltu yoo ta'e, beeksisi waa'ee amantii wal qabatu viidiyoo keessa irra ni gala jechuudha. Viidiyoo wal fakkaatu. Fakkeenyaaf waa'ee ispoortii irratti yoo ta'e, ispoortiidhaan kan wal qabatu beeksisi yoo hojjetame jiraate, oomishi yoo jiraate, dhufee viidiyoo isin daawwatan irra gala jechuudha. Maaliif fedhii akkamii akka isin qabdanii algooriizimiin hubateera waan ta'eef viidiyoo isin ilaaltan irratti dhufee waan sana aaddi godhaa jechuudha. Soo kanaafiyyuu namoota fedhii qaban bira gahaa jechuudha. Hanqina. Akka hanqinaatti immoo wanti ilaalamu qarshii barbaada. Maaliif aarsii googilii irratti aarsii gochuudhaa fi qarshii guddaa kaffallee beeksifanna jechuudha. Maaliif wanti kun algooriizimiidhaan hojjeta waan ta'eef namoota fedha qaban bukkee gahaa waan ta'eef maal nu barbaachisaa? Qarshii nu barbaachisaa jechuudha. Email marketingii kan nuti jennu email fayyadamuudhaan namoota duraan quunnamtii qabdan waliin hariiroo itti fufiinsa qabaachuu. Fakkeenyaaf namoota emailii isaanii qabne emailii amma yeroo ammaatti jechuudha. Emailiin ni barbaadamu jechuudha. Fakkeenyaaf kallattii adda addaatiin namooti baay'een emailii keessan gashaati galmaa akka isaan jedhan jaalalaaf osoo hin taane boor piromooshiniii tokko yookaan beeksisa tokko yookaan tajaajila tokko karaa emailii sanaan nuuf erguu jechuudha. Soo kanaaf inni kun immoo maalidhaa? Maal jedhama? Email marketingii jedhama jechuudha. Inni tajaajila akkasii. Faayidaan isaa kun immoo konzerveeshinii olaanaa uumaa akkasumas illee daldala amansiisaa jechuudha. Maaliif namoota beeknu yookaan fakkeenyaaf dhaabbata beeknu tokkoof emailii keenya laannee jechuudha. Soo kanaaf immoo kun maal fidaa? Daldala amansiisaa fida jechuudha. Inni kun faayidaa maaliiti? Faayidaa email marketingiiti jechuudha. Fayyadamni isaa odeeffannoo haaraa, piroomooshinii, barnootaa fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Soo inni kan biraan infiliitiv marketingii. Infiliitiv marketingii jechuun oomisha nama biraa beeksiftee yoo gurgurame qarshii argachuu jechuudha. Inni kun baay'ee beekamaadha. Fakkeenyaaf mana elektirooniksii tokko, bilbila tokko, iPhone 7 Pro Max tokko qarshii 1,150 gurguruu barbaadee jiru. 200,000 ta'uu danda'a. Soo ani immoo irraa fuudhee nama biraatti gurgureen meeqatti yoon gurguree 1,150 gurguruu barbaade yoo ta'e ani immoo 1,100 fi 60,000tti gurgureen qooda sanarraa qarshii hin argadhu jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf amma kanatti yoo gurgurame amma kanan sii kenna jechuudhaani dhaabbata wajjin akkasumas illee dhaabbattoota oomishan akkasumas dhaabbattoota gurgurtaa waliin inni nuti hojjennu kun maal jedhama? Infiliitiv marketingii jechuudha. Inni kun immoo akkamitti hojjeta kan jennuu fi liinkii adda addaa argachuun konteentii keessatti fayyadamuudhaan hojjeta jechuudha. Faayidaan isaa oomisha ofiin barbaadu yeroo jennu fakkeenyaaf infiliitiv marketingii bilbilaa hojjechuudhaaf dirqama bilbila oomishuu akkasumas illee bilbila gurguruu nu barbaachisu jechuudha. Qarshii xiqqaan jalqabuu ni dandeenya. Qarshii nu barbaachisu maaliif kallattii adda addaadhaan beeksifnee qarshii irraa argannu sana argachuu dandeenya waan ta'eef qabeenyummaan isaa kan keenya osoo hin taane nama harkaa fuunee yookiin dhaabbata harkaa fuunee kan nuti gurguru suni infiliitiv marketingii suni qarshii xiqqaa nu barbaada akkasumas illee oomisha ofii keenyaa hin barbaadu jechuudha. Influencer marketingii kan jennu. Influencer marketingii kan jennu namoota hordoftoota baay'ee qaban fayyadamuun beeksisu. Fakkeenyaaf kuni biyya keenya irratti baay'ee baratamaa ta'edha jedhee yaada. Fakkeenyaaf tiktookeroonni baay'een hojii akkasii hojjetu. Namoota beekamaa tokko hojjetanii fayyadamanii tajaajila ofii beeksifachuu. Inni kun immoo maal jedhama? Influencer marketingii jedha. Faayidaan isaa maalidha? Tarasii saffisaa nu. Maaliif namooti sun jaallattoonni nama sanaa fi hordoftoonni nama sanaa gara tajaajila keenyaa ni dhufu waan ta'eef tarasii ni uuma. Akkasumas illee biraandii beekamaa ni taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf namni beekamaa tokko dhaabbata keenyaaf piroomooshinii hojjetu yookaan immoo
viidiyoo tokko yoo hojjete yookaan kontentii waa'ee dhaabbata keenya yoo hojjete biraandii keenya ni beeksisa jechuudha. Inni akkasuma hanqinni isaa immoo kaffaltii guddaa barbaada. Maaliif fakkeenyaaf namoota beekamoo ta'an yookaan influencerii ta'anii beeksisa tokko hojjechuudhaaf yookaan immoo maarketingii isaa hojjechuudhaaf kaffaltii nu barbaadu jechuudha isaan. So kanaaf isaaniif kaffaltii sana kaffallee namoota sana beeksisuu dandeenya waan ta'eef kanaaf akka hanqinaatti kan ka'u kaffaltii guddaa barbaada jechuudha. Waa'ee gosoota diijitaal maarketingii kana yoo jenne diijitaal maarketingiin sirna waliigalaadha. Yaada akkasumas istiraateejii qabiyyee yookaan kontentii fi safartuu yookaan anaalaayizii walitti hidhuudhaan milkaa'ina fiduu ni danda'a jechuudha. Diijitaal maarketingiin sirna yaadaa yookaan siisteemadha. Teekinooloojii qofa osoo hin taane akkaataa namoonni intarneetii fayyadaman hubachuu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf daldalli tokko yoo oonlaayinii hin jirre carraa guddaa dhaba. Kanaaf diijitaal maarketingiin bu'uura daldalaa ammayyaati jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namoonni diijitaalaa wajjin waliin qaban oomisha isaa diijitaalaayitiin goone gabaa keessaa baadee maaliif nama keessatti kan uumu fakkeenyaaf isinii oonlaayinii kanarraa tiktaakii irraa waa'ee beeksisa tokko yoo dhageessanii manni elektirooniksii tokko yoo iskiriinii jijjiira ta'e jalqaba isinii lafa isin yaaddanii waa'ee iskiriinii gaafa eenyu yaaddu nama miidiyaa irratti piroomooshinii hojjetu yookaan immoo karaa diijitaal maarketingii kanaan hojii hojjetu karaa diijitaalaa karaa oonlaayinii kana namoota hojjetantu yaadachiisuun dhufaa jechuudha. Kanaaf tajaajiltoonni kanatti hin fayyadamne kana boodatti gabaa keessaa bahanii deemu. Gosoonni diijitaal maarketingii walirraa adda ta'us wal deeggaruu akkuma garuraatti kaa'anii fakkeenyaaf kontentii maarketingiin hojjetu yoo ta'e inni dura kaa'amne turre akka sooshaal miidiyaa maarketingiin hojjetu jenne akkasumas immoo yoo hin jiraanne kontentii maarketingii hin argamu. Kanaaf daldalli tokko gosa hedduu walitti makuu qaba jennee haasofne turre. So barnooti keenya kana fakkaata akkasiin baay'ee irraa fayyadamtanii nan beekaa tokkoon isaanii immoo mata duree biraatiin qabadhee walitti isin deebi'e jechuudha. Gosoota diijitaal maarketingii tokkoon isaa irratti ibsa dabalataan isin qabadhee dhufa. So viidiyoo kana waan argattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha.